ya Finfinne, Finfinne, ya Finfinne, Finfinne, ya Finfinne. Mata burqaajine kan waaqni nu kenne ansarraa fagaachuu nama taane Finfinne. Finfinne ya Finfinne, Finfinne ya Finfinne. Madda burqaajine kan waaqni nuuf kenne. Miidhagduu magaalaa qixa bareedinaa dukkana ibsituu yaaji agoobana magarsituu lafaa kan gannaa fi bonaa lalisi hoggaayyuu Oromoon siin boonna jedhee miidhagina magaalaa Finfinnee ibsee ture weellisaan Qamar Yesuuf. Magaalaan Finfinnee miidhagdee bareeddee faayamtee handhuura Oromiyaaf teessoo Afrikaa taate hawaasaaf keessummoota ishee ulfinaan keessummeessuu irratti argamti. Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa isin gaafachuu isin daganne imala keenya keessatti bareedina magaalaa Finfinneetu qalbii nu hate. Daawwattoota keenya har'a kan argamnu istiidiyoo keenyaa baanee naannoo Caffee Araaraattidha. Har'aaf qophii maal qabdu yoo nu jettan kunooti. Qophiin keenya qindaa'ee akka isin bira ga'uuf qaamolee deeggarsa nuuf taasisan keessaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi biiroon lafa Oromiyaa kan dheeramanidha. Guddaa isaaniin galateeffanna. Qophii keenya jalqabaatiin odeeffannoo isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya qindeessee kan isiniif dhiyeessu Waynisheet Tashoomaati. Daawwadhaa. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin hojjettoota kabachiisa dambii irratti qaamoleen yakka reebichaa raawwachuun shakkaman to'annoo jala oolan. Hojjettoota abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee hojiirra jiran irratti shakkamtoota yakka reebichaa raawwatan to'annoo jala oolchuun poolisiin qorannoo adeemsisaa akka jiru qajeelcha waliigala poolisii magaalichaa beeksiseera. Shakkamtoonni kunneen yakka kana kan raawwatan adoolessa 26 bara 2017 kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo aanaa 13 bakka addaa Jamoo Mastaawot Faabrikaa jedhamutti ta'uu ibsameera. Shakkamtoonni kunneenis namoota 11 yommuu ta'an shakkamtoonni biroo 2 to'annoo jala kan hin oolle ta'uu himameera. Qaamoleen to'annoo jala oolan kun daandii miilaa irratti daldala seeraan alaa raawwachaa osoo jiranii miseensota abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee taatee kana ittisuuf yaalii gochaa osoo jiranii shakkamtoonni kunneen miseensota kabachiisa dambii lamaan irratti reebicha raawwataniiru. Shakkamtoonni kunneen gocha kana raawwatanii miliqanis hordoffii poolisiin kutaa magaalichaatiin to'annoo jala ooluu danda'aniiru kan jedhe poolisiin gocha yakka kana qorachuun kanneen hanga ammaa to'annoo jala hin oolle to'annoo jala oolchuuf tattaaffii gochaa akka jiru ibseera. Daldalli seeraan alaa daandii irratti raawwatamu sochii namoota miilaan deemanii fi konkolaataa jeequu qofa osoo hin taane lammiilee balaa tiraafikaaf saaxiluuf sochii daldala fayya qabeessa ta'e akka miidhu osoo beekamuu humnoota nageenyaa sochii kana ittisuuf bobbaafaman irratti qoccolloon taasifamuu fi seera kabajuu dhabuun itti gaafatamummaa seeraa akka qaqqabsiisu qajeelcha waliigala poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Gabaasni kan daayirektoreetii dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Lammii biyya Chaayinaati. Lii jedhama. Karoora hojii hiriyoottan isaa waliin hojjetan baruu barbaade. Tooftaattiin argatus mala tokko dhahate. Liin wayita hojii daldalaa hojjechaa turetti qoricha Tiruusiiram jedhamu icitii namaa baasisuu danda'a kan jedhu dhagahee ture. Maarreennis qoricha kana hiriyaasaa waan girratti yaaluu jalqaba. Yeroo adda addaa dhugaatii isaa keessatti naquudhaan karoora waan gibaruuf yaalee jira. Haa ta'u malee yaaliin isaa hin milkoofneef ture. Liin abdii osoo hin kutatiin yeroo sadaffaaf summii kana dhugaatii waang keessatti cobsee kennaaf. Wayita kana waang shakkuu jalqaba. Yeroo hundaa gaafaan lii waliin bashannanu maaliif dhukkubbiin mataa natti dhaga'ama jechuun gara mana yaalaa deema. Ragaa mana yaalaa qabatee liin mana murtiitti himata itti bana. Manni murtiis maaliif liin gocha kana akka raawwate yeroo gaafatutti karoora hojii isaa baruu waanan barbaadeef dhugaatii isaa keessatti qoricha akka itti godhe dubbata. Manni murtiis bitaaf mirga ilaaluun hidhaa waggaa 3f ji'a 3 akkasumas adabbii maallaqaa $1,400 akka dabu murteesseera. Maddi Ooditii Seentaraal. Odeeffannoon guyyaa har'aaf qindeeffame kanaan gaammaatti daawwattan. Qophiilee safuu seeraa hafan waliin turtii gaarii.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee misooma kooriidariitiin daandiiwwan lafoo babal'aa fi mijatoo ta'an ija namaa hawwatan hojjeteera. Magaalaan Finfinnees akka ajaa'ibaatti miidhagdeetti. Haa ta'u malee lafa deemtonni tokko tokko daandii isaanii dhiisanii daandii biskileetiif qophaa'e irra yeroo deeman ni mul'atu. Kanaaf namni kamuu daandii biskileetiif hojjetame irra deemuus ta'e bakkeewwan magariisaa irra ejjechuu fi balfaqatuun kan nama agarsiisu ta'uu beektanii daandii lafa deemtotaaf qophaa'e qofarra akka deemtan isin beeksifna. Abbaa Taayitaa Kabachiisa Dambii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee. Kan daawwachaa jirtan qophii safuu seeraati. Amma gara turtii ogeessota waliin taasisneetti isin dabarsina. Keessummoonni keenya ogeessa sarvaraa fi ogeessa siistama misooma lafaati. Isaan waliin turtii taasisne daawwannee walitti deebina. Maanin jedhama biiroo lafaa Oromiyaatti daayireektara misoomaaf bulchiinsa siistamaadha. Maqaan koo Dajanee Taaddasaa jedhama. Ogeessa sarveeyaraati. As keessatti kan hojjedhu hojii ji'oospaashaalitii jechuudha. Biiroo keenya keessatti akkasumas naannoo keenya keessatti itti fayyadamni teeknooloojii waggaa 6 dura rakkoowwan adda addaa qaba ture. Tajaajilli kennamaa ture teeknooloojiin kennamaan ture. Sirni qabiinsa ragaa mataansaa rakkoo qaba ture. Maanuwaalii ture. Sun immoo balaa adda addaadhaaf saaxilaa ture jechuudha. Garuu hooggansa jijjiiramaa kanaa booda kallattii hooggansi kun kenneen teeknooloojiidhaan fayyadamuudhaan tajaajila adda addaadha kan nuun kennaa jirru jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamni teeknooloojii keenyaa amma jalqabarraa jiraatu malee bifa fooyya'aa jedhamurradha kan nuun jirru jechuudha. Kana wajjin wal qabatee akka biiroo keenyaatti wanti nuun hojjechaa jirru inni jalqabaa sirni kenniinsa tajaajilaa kan lafaa wajjin wal qabatee jiru kan bulchiinsa qabiyyee wajjin wal qabatee jiru teeknooloojiinii jechuudha. Faayilli mana galmeedhaan bahu teeknooloojii fayyadamanii siistama fayyadamanii abbaa dhimmaa keessummeessaa yeroo faayila aksas gochaa jiru sanadha. Sana qofallee osoo hin taane siistama fayyadamee abbaan dhimmaa itti quufinsa tajaajila sanaa meejar gochuu ni danda'a jechuudha. Isa qofa osoo hin taane teeknooloojii fayyadamee tajaajila fudhachuudhaaf kiraayiteriiyaan illee weebsaayitii keenya irratti diriirfameetu kan nuun jiru. Qaama tajaajila biraa fudhate abbaan dhimmaa maal godha? Meejar illee madaaluu illee ni danda'a jechuudha. Maal fayyadamuudhaan siistama kana fayyadamuudhaan. Kanaafuu teeknooloojii wajjin wal qabatee wantoonni hojjetamaa jiran jijjiirama guddaa qabu. Jalqabaa ta'an malee jijjiirama guddaa qabu. Hojiiwwan kanaan booda hojjetamanis assaayimentii guddaa jira jechuudha. Hojiin kanaa booda hojjetamus hojii guddaan nu eeggata. Akka jalqabaatti garuu fooyya'insi gaarii jira yaadadhuudha kanan qabu. Abbaan dhimmaa yeroo adda addaa deebii ture jechuudha. Dura komii bal'aa ture. Haalli qabiinsa ragaa keenyas duubatti hafaa ture. Amma garuu fooyya'insa guddaa jira jechuudha. Akkaataan ittiin ragaan keenya qabatamu magaala irratti ta'ee baadiyyaa irratti ragaa lafaa fi lafaa wal qabate kamnuu karaa teeknooloojiin deeggarame siistama garaagaraatiin fayyadamnee komii abbootiin qabiyyee nurraa qabaa turan sana amma balleessine jechuu baannus hir'isneera jechuudha. Kan dura ture haalli abbootiin qabiyyee ittiin tajaajila yookaan kenna tajaajilaa argachuudhaaf yeroo isaanii deddeebii garaagaraa ture jechuudha. Inni kun yeroo ammaa kana hafeera.
Hawaasni teeknooloojii kana kan fayyadu weebsaayitii irratti weeb beezdiidha. Iddoo jiru jiraatee ilaaluu danda'a, itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu hawaasaaf accessibility. Hawaasni illee yaada kennuudhaaf maaliin ta'u dirqamas dhufuun qabu. Iddoo jiru jiraatee yaada bilisa, yaada biased hin taane kennuu ni danda'a jechuudha. Rakkoo maalii fure kan jedhamu rakkoowwan adda addaa nuuf furee jira. Inni jalqabaa kenniinsi tajaajilaa biiroon lafaa Oromiyaa yeroo baay'ee maqaan isaa kan inni ittiin ka'u maaliini rakkoo kenniinsa tajaajilaan. Jeneraalii rakkoo kenniinsa tajaajilaa jira jedhama malee eenyutu rakkoo sana uumaa jira kan jedhamu meejar gochaan turre jechuudha. Sirna akkasiin qabnu. Amma garuu siistamni kun maali? Namni tajaajila kennu tokko qaamni tokko maal ta'a? Footoon isaa jira. Qaamni komachuu barbaadu nama sana adda baasee komachuu danda'a jechuudha. So abbaan rakkoo sanaa maal ta'a ni beekamaa jechuudha. Eenyu rakkoo uumaa jira, eenyutu tajaajila sirrii kennaa jira kan jedhamu. Footoon daayireektaraa hojjetaa hundumaa galee jira sababa ta'eef abbaan rakkoo uumaa jiru sana adda baasuudhaaf maaliin ta'u hin rakkannu jechuudha. Inni kaan immoo tajaajila keenya sana irratti maal fooyyeffachuu akka nuun qabnu abbaan dhimmaa maal gochuu danda'a? Iddoo jiru jiraatee koomantii nuu kennaa jechuudha. Yaada nuu kennuu danda'a. Sana qofa osoo hin taane akkuma sila jedhe ni madaalallee jechuudha. Maalirra akka nuun jiru ni madaala. Siistamarraas ilaaluun ni danda'ama. Madaalliin jira jechuudha. Kanaafuu kenniinsa tajaajilaa wajjin wal qabatee maal fakkaanna kan jedhu akka biirootti maal fakkaanna maalirra jirra kan jedhu ilaaluun ni danda'ama jechuudha teeknooloojii kana fayyadamee. Tajaajilli naannoo kanatti kennamu tokko dandeettii raawwachiisummaa humna namaa irratti cimsuu ji'oospaashaaliin kunumtu maali teeknooloojiin isaa disipiliinii garaagaraatiin intigireetidii waan ta'eef ispeeshaalii saayinsii footogiraameetirii, joodeezii, sarveengii, GIS, kaartoogiraafii, ji'oogiraafii intigireetidii waan ta'eef saayinsiin kun bal'aadha waan ta'eef kanarratti leenjii bal'aan ni kennamaa jechuudha. Leenjii kana immoo kan biyya keessas biyya alaas leenjii yeroo adda addaa kennamaa tureera. Leenjiiwwan kennamaa turan keessaa dirooniidhaan illee wal qabatee hojii bal'aatu hojjetame jechuudha. Ispeeshaalii diroon irratti warra federaal ta'uudhaan dhaabbata Kooriyaa Chumdaam jedhamu waliin taa'amee leenjiin yeroo dheeraa kennameera jechuudha biyya keessattis. Kuni karoora biyya alaatiis hin qabaa. Leenjiin diroonii kun yeroo dandeettii raawwachiisummaa irratti yeroo adda addaa hojjetame kun dandeettii raawwachiisummaadha jechuudha. Gara biraatti ragaa lafaa funaanuu, ol kaa'uu, seecca'uu, raabsuudha jechuudha. Jiddugalli kan hojjetu hojiiwwan ragaa fi laga qabatame kaminuu karaa teeknooloojiidhaan deeggarame ragaan sekuriitii isaa, aksesibiliitii isaa kan eeggateen karaa ittiin maaneej godhan karaa salphaa ta'een sarvarii irratti ragaa kana qabachaa jirra jechuudha. Kan biraa madda ragaa ta'uuti jechuudha. Madda qaamni kaminuu ragaa gaafatee asii argachuu danda'a jechuudha. Riisarchii garaagaraa hojjechuu barbaadan fakkeenyaaf iddoo turizimii ta'uu danda'a, iddoo forest eeriyaa ta'uu danda'a, iddoolee addaa yookaan immoo riisoorsii maal qabna amma akka biyyaatti maal qabna riisoorsii mineraalii ta'uu danda'a. Ragaan kuni ragaa teeknooloojii waan ta'eef madda ragaati jechuudha. Kan biraa ragaa maaneejimentiidha jechuudha. Ji'oospaashaaliin kun ragaa kanas maaneej godhee yeroo dheeraa tursiisee dhalootatti dabarsaa jechuudha. Dhalootatti dabarsaa kan hojjeta jiddugalli kun. Fiidbaakiin abbaa dhimmaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee gaariidha. Keessumaa tajaajilli sadarkaa naannootti kennamu kun teeknooloojiidhaan deeggaramuunsaa baay'ee gaariidha. Yaada sirriidha. Yaada nu ijaaruu nuu kennaa jira. Akka yaadaatti wanti ka'aa jiru kun wantoonni kun sadarkaa godinaattis sadarkaa magaalaattis iddoo hundatti akka babal'atuuf koomantii nuu kennaa jira jechuudha. Sadarkaa naannootti garuu komiin jedhamu kun akka hir'achaa jiru kenniinsi tajaajilaa rakkoo akka hin qabaanne rakkoowwan baay'ee akka furaa jirudha kan fiidbaakiin nuu kennamaa jiru jechuudha. Hojiin kun hojii naannoo irratti rarra'ee hafuu qofa osoo hin taane magaalaa irratti, godina irratti, aanaa irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Hojiin ji'oospaashaalii kun hojii
qindoominaan hojjetamu ta'ee hojii seektara hunda tuquudha jechuudha. Seektara kaminuu akkuma dura kaasee waajjiraalee garaagaraa ispeeshaalii waajjira qonnaa, waajjira investimentii, waajjira eegumsa naannoo kana irratti ni hojjeta. Hojiin kun hojjetamu immoo amma kan hojjetaa jiru saayinsiin kun saayinsii addunyaa goonee akkaataa ragaa keenya karaa teknooloojiin deeggarame ragaa onlaayiniidhaan abdeet ta'ee koors isa jedhamu jechuudha. Koors jechuun continuous operating reference system sa'aatii 24 osoo ragaan addaan hin citiin ragaa lafaa kana to'annoo lafaa fi lafaa wal qabatan ispeeshaalii parsilii ta'uu danda'a yookaan immoo cittuu lafaa odeeffannoowwan cittuu lafaa kana sassaabuu ta'uu danda'a, karaa ta'uu danda'a, jal'isii ta'uu danda'a, qonna ta'uu danda'a. Ragaa kana odeeffannoo kana guuruudhaaf continuous operating system akka biyyaatti kan hin jirre jechuudha. Amma akka biyyaatti 14 akka naannoo keenyatti immoo 6 dhaabuudhaaf karoora qabannee hojiitti galameera jechuudha. Ragaa kana maal fayyada jennee yaadne ragaa kana onlaayinii guuruu dandeenya jechuudha. Yeroo barbaanne ragaa kana update availability ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan kana qaamni duraan meeshaa sarveeyingii baannee yeroo dheeraa nutti fudhatu sana gara gabaabaa ta'een teknooloojiin kun salphisaa tajaajila kaminuu karaa ariitii ta'een qulqullina qabu, mina qabu ni kennaa jechuudha. Kanaaf saayinsiiwwan garaagaraa fayyadamnee amma ortofootos ambiraa asitti kan hojjetamu jiddugala kanatti hojii bal'aadha jechuudha. Ortofootoodha wal qabatee magaalota fi godinaalee keenya irratti amma hojii bal'aatu hojjetamee jechuudha. Ortofootoo magaalota naannoo keenyaa fi aanolee jiran balalliin xiyyaaraa fudhatamee hojiitti galameera jechuudha. Isa kana godina irratti, aanaa irratti, gandatti gadi bu'amee ni hojjetamaa jechuudha. Kanaaf hojiin bal'aadha waan ta'eef kun itti hidhamiinsa waan ta'eef ispeeshaalii humna qabnu fakkeenyaa fi qamadii potenshaala qabnu maal qabnaa maal naannoo kanatti qabna riisoorsii maal qabna kan jedhu karaa teknooloojii kanaan deeggarame baasuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa kana bara qabiyyeewwan lafaa fi lafaa wal qabatan odeeffannoowwan wal qabatan karaa salphaa ta'een yoom qabame eessatti qabame kan jedhu kana ragaa guutuu sarvara kanaan wantoonni handil gochuu dandeenya guutummaa Oromiyaa qabachuu dandeenyeera jechuudha. Dura kun hin turre waan ta'eef jechuudha. Ogeessota ibsa bal'aa kana nuuf kennan guddaa galateeffanna. Kanatti aansuudhaan gaaffii isin nu ergitanii nu gaafadhaa jettaniif deebii isiniif dhiyeessina. Ogeessi seeraa ishiitu balaa qophaa'eera. Maal gaafattu? Haa daawwannu. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa safuu seeraa. Qophii maal gaafattu guyyaa har'aatiin isinirraa nuuf dhiyaate keessaa tokko fuudhaa heeruma namni tokko odoo qabu yookiin daa'ima odoo qabu gaa'ela odoo qabu nama biraa yoo fuudhee argame seerichi maal jedhaa han jedhu nu kaaftanii jirtu. Egaa akkaataa seera maatii Oromiyaatiinis ta'ee seera hariiroo hawaasaatiin wal qabatee namni tokko fuudhaa heeruma ragga'ee qabu fuudhaa heeruma kabiroodha raawwachuu akka hin dandeenye ni dhorkaa jechaadha. Kana jechaan egaa namni tokko nama tokko fuudhee argamuu qabu malee nama lammataadha fuudhuu hin danda'u yookiin sadaffaa arfaffaa jedhee fuudhuu kan hin dandeenye ta'uu ibsa. Kana jechuun dhorkaadha jechaadha. Haadha manaa lama yookiin abbaa manaa lama qabaachuun dhorkaa akka ta'e seera biyya keenyaa keessatti tumamee jira. Tumamuutiin alatti immoo yakkaanis nu gaafachiisa. Dhorkaa ta'uutiin alatti seera maatii Oromiyaa irratti dhorkaadha. Gara seera yakkaa keenyatti immoo 650 bira hodhanne fuudhaa heeruma ragga'ee jiru irratti fuudhaa heeruma kabiraadhaa raawwachuun dhorkaadha. Dhorkaas ta'ee immoo darbee seeraan kan nama gaafachiisu, seeraan nama gaafachiisee mana murtii irrattis kan nama dhiyeessu, boodarras immoo adabbii kan geessisu ta'uusaa kaasuu barbaanna. Kunis namni tokko fuudhaa heeruma ragga'e qabaachuu danda'a. Haadha manaa fi abbaa manaa tokko waliin odoo jiraatanuu bakka biraa immoo dhaqee bifa isaa dhoksatee nama biraa wajjin fuudhaa heeruma raawwachuu danda'a. Fakkeenyaaf dhiirri tokko haadha manaa qabaachuu danda'a. Bakka biraa dhaqee haadha manaa lammataadhaa fuudhuu hin danda'u. Kana godhee yoo argame hidhaa
cimaa waggaa 5 kan adabsiisu ta'uusaa kaasuu barbaannaa jechaadha. Namni sun immoo namni fuudhaa heeruma sun raawwate immoo dubartiin sun immoo odoo hin beekin yoo ta'e ishiinis akkasumatti hidhaa salphaatiin haalli ittiin adabamuu dandeessu ni jira jechaadha. Kanaaf egaa seerri keenya kan Itoophiyaadha yookiin immoo kan Oromiyaadha. Gadi buunee immoo gara Oromiyaatti yoo dhufnu seerri maatii Oromiyaadha hin dhorkaa jechaadha. Fuudhaa heeruma lammataadha jechaadha. Kunis dhorkamuu isaatiin alatti immoo seeraanis kan nama gaafachiisu hannama hiisus ta'uusaa beekuu qabna. Namoonni gocha akkasiirraa namoota biroodhaa dogoggorsiisuudhaaf adeeman illee gocha isaaniirraa of qusachuu akka qaban gaafa fuudhaa heeruma raawwannu namni sun fuudhaa heeruma kabiraadhaa qabaachuu fi dhiisuu isaallee qulqulleessuu qabna jechaadha. Fakkeenya amma gubbaatti kaafnee wal qabatee dubartiin sun beekuu dhiisuu dandeessi. Inni bakka biraatii dhufe fuudhaa heeruma hin qabu jedhee yookiin dogoggorsee gocha kana raawwachuu danda'a. Garuu immoo gaafa gocha kana raawwatu qaama dhimmi ilaallatu biratti gaa'ela keenya raawwachuu qabna. Fakkeenyaaf waldaa ta'uu danda'a, charchii ta'uu danda'a yookiin immoo bulchiinsa magaalaatti ta'uu danda'a waan ta'eef wantoota kana qulqulle fakkeenyaaf akka magaalaa Finfinnee kanatti fudhachuu dandeenya ta'e bulchiinsi magaalaa hin maxxansaa jecha namni kun guyyaa irraa gaa'ela isaa raawwachuu barbaade. Sanii duratti garuu qaama dhimmi ilaallaturraa gaa'ela duraadhaa yookiin gaa'ela biraadhaa qabaachuu dhiisuusaa asirratti maxxansinee jirra. Namni immoo gaa'ela qaba jedhee ibsuu barbaadu yoo jiraate yookiin gaa'ela qaba namichi kun nama mormaa hin jedhu yoo jiraate immoo dhufee mormii isaa dhiyeeffachuu danda'a guyyaa akkasii jedhee haalli ittiin beeksisni ittiin maxxanfamu illee ni jira. Karaa waldaatiin karaa amantaatiin kun haa raawwatamu haa dhiisuu hin beeku garuu immoo gochi akkasiidha gaarummaa kan qabu namoonni biroo akka hin dogoggorre kan taasisudha waan ta'eef jechaadha. Namoonni teessoo isaanii jijjiirratanii gaa'ela biroodha gaa'ela lammataa sadaffaa haalli isaan ittiin uuman yookiin immoo ijaaran ni jira. Kun namoota biroo irratti illee miidhaa kan fidu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf namoonni gocha akkasiidhaa raawwatan hidhaa cimaa waggaa 5 kan hin caalleen haalli ittiin adabaman ni jira. Namni sun illee tarii dogoggoree yoo jiraate innis akkaatuma sanii hidhaa salphaa haalli ittiin adabamu ni jira waan ta'eef egaa akka seera biyya keenyaatti fuudha irratti fuudha raawwachuun dhorkaadha. Odoo fuudha duraanii san hin diigin yookiin immoo ragga'ee bakka jirutti fuudha heeruma lammataadhaa raawwachuun sun dhorkaa fi yakka cimaa ta'uusaa beekuu qabnaa jechuudhaa fi uffadha. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan magaalaan Finfinnee baay'ee miidhagdeetti. Ganna akkamiin dabarsaa turtan? Akkamiin dabarsaa jirtu mooti? Kitaaba dubbistu? Kubbaa taphattu? Fiilmii ilaaltu? Moo gara baadiyyaa deemuudhaan qaccee dhukaastu? Anaan ganni natti ulfaateera. Sagalee koos na cufeera. Kanaaf ammoo ispoortiin qoricha gaariidha. Dirree mijataatu jira. Warri baayiskilii jaallattanis daandii mijataatu jira. Yeroo sochii garaa garaa taasisnus qulqullina koriidarii eeguudhaan magaalaa keenya haa bareechinu. Pimpinee, yeah pimpinee, pimpinee, yeah pimpinee, pimpinee, yeah pimpinee. Mata burkaachine kan waaqni nu kenne, ansarraa fagaachuun nama taane pimpinee. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan sagantaa safuu seeraati. Istiidiyoodhaa baanee naannoo caffee Araaraatti argamnee qophiin nuti har'aaf taasisne kan daawwattan kana fakkaata. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.